Waraana bilisummaa Oromootii fi humni ittisa Tigraay magaalaa Shawaroobii marsanii jiraachuu beeksisanii naannoo sanitti injifannoolee gurguddaa argachuudhaaf haala magaalatti dhuunfachuuf taasisaa jiran irrattis odeeffannoo qabna. Oduu gama biraatiin ammoo Antooniyoo Blinken waraana bilisummaa Oromootii fi humni ittisa Tigraay imala gara Finfinneetti godhaa jiran akka dhaaban gaafanne jechuudhaan turtii guyyaa irraantanaa Keeniyaa keessatti pirezidaantii biyyattii Uhuru Keenyaataa waliin taasisan irratti ibsa miidiyaaf kennaniin wantoota dubbatee fi marii inni Uhuru wajji gaggeessa irrattis odeessa bal'aa ba'an irratti odeeffannoo qabna. Odeeffannoo gama biraatiin ammoo magaalaa Finfinneetti waraqaa eenyummaa namni qabne yoo argame hidhaa waggaa 3 fi hanga 10 akka adabamu bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa muddamamaa keesseen irraa ibsa baaseen dubbachuun isaa dhagahamee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin qabxiilee hangafoota oduu keenya satanaa keessa isaan muraasa hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura jecha oduu satanaa kan isinitti himu an of beeksabaatiin nageenyi keenya kan jaalalaa bakkum jirtanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenya hin ta'in oduu fi sagantaan tojoon yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessuudhaaf ammoo like, comment, share godhaa jecha gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinaa. Waraana bilisummaa Oromootii fi humni ittisa Tigraay magaalaa Shawaroobii marsanii jiraachuu beeksisanii. Humni waraana TDF yaaddoota waraana afur irratti haleellaa walitti fufiinsaan godhee loltoota biltsiginnaa barbadeessuu fi garee isaanii gargar facaasuu kan hime yoggaa ta'u ibsa injifannoo komaandi poostii loltummaa Tigraay baaseen waraana biltsiginnaa irraa meeshaalee waraanaa gurguddaa fi giddu galeessaa hedduu booji'uudhaan loltoonni sirnichaa naannicha irraa baqachaa turuusaa ibsee jira. Tarkaanfii loltoonni biltsiginnaa fi humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhatame kanaanis magaalota hedduu fi iddoowwan tarsiimoo loltummaa to'annoo woboo fi TDF jala kan galan yoggaa ta'u guutiin addaa saba Oromootti adda waraana Haxaayetti tarkaanfii fudhatameen magaalonni akka Manjatee, Karra Qoreem, Haxaayee, Sanbatee, Garbiifaan dhuunfatamanii jiraachuu odeeffannoon injifannoo dhaabaa jiru ni eerama. Waraana biltsiginnaatii fi humnoota finxaaleeyyii warra Amaaraa gara magaalota akka Shawaroobiitii fi Bargidii fi kallattiilee adda addaatti facaanis jala deemuudhaan humnoonni kun haleellaa gurguddaa irratti raawwachaa jiraachuu beeksisanii. Gama dhiyaa wallootiinis adda waraanaa warra Iluu irratti haleellaa wal fakkaataa godhameen magaalota akka Kaabbee, Sanyoo Gabayaa, Luugamaa fi kan biroo qabachuu kan mirkaneeffame yoggaa ta'u kallattii ba'aa fi kibba baatiin adda waraanaa miillee irrattis haleellaa guyyootaaf walitti aansuudhaan taasisee turanii humnoota biltsiginnaa rukutuudhaan faffacaasuun barbadeessuusaa simee jira. Addi waraanaa afraffaan irratti injifannoo galmeeffamee adda waraanaa Gaanshaa kan jedhamu yoggaa ta'u komaandi poostii loltummaa Tigraayin tarkaanfii kanaanis humnoota finxaaleeyyii Amaaraa haleeluudhaan lafa tarsiimoo hedduu qabachuu ifa godhee jira. Humnoonni waloodhaa kun magaalaa Shawaroobiitti marsuu isaanii kan dhagahame yoggaa ta'u tibbana haleellaa qindaa waraana biltsiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhataniin guutumatti godina addaa saba Oromoo Walloo bilisoomsuu kan danda'an. Loltoota biltsiginnaadhaa gara Shawaroobiitti fi Darbaa Siinaatti baqatan haleeluudhaan Shawaroobiitti marsanii kan jiran ta'uu kan himamu yoggaa ta'u magaalotaa fi bakkoota murteessoo akka Jaawaa, Qaawaat, Ambalaa Gidimee fi kanneen biroo humnoota TDF fi woboodhaan dhuunfatamuu isaanii jiraattonni yaada miidiyaa OMN irratti kennaniin mirkaneeffachuu gabaasa OMN raawwachuun danda'amee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa karaa dubbii himaa isaa Odaa Tarbiitiin baaseen ammoo woboo fi TDF magaalaa Shawaroobii cinatti waraana biltsiginnaa haleelaa akka jiran mirkaneessee jira. Uummanni Oromoo godina addaa saba Oromoos cunqursaa waraana biltsiginnaa fi caasaa finxaaleeyyii Amaaraa irraa bilisoomuudhaan caasaa bulchiinsa ilmaan keenyaan sadarkaa hundatti diriirfannee jirra jechuudhaan dubbachaa jiranii. Waraanni biltsiginnaadhaa dhiyeenyatti irra deddeebiidhaan haleellaa xiyyaaraa fi diroonii magaalota Sanbatee fi Haxaayee irratti taasisaa turus bu'aa tokko osoo hin buusin yeroo ammaan sana magaalaa Shawaroobiitti keessatti baqataa akka jiru odeeffannoon kun ni mirkaneessa. Waraanni sirnichaa injifannoo arganne jechuudhaan gara miidiyaa isaaniitiin humnootaa fi qaamota hawaasaa gara dirree lolaatti bobbaasanitti hamilee kennuudhaaf gabaasota sobaa yeroo adda addaatti qindeessan kan mul'atu ta'us garuu lafa deebisaa qabatee fi maqaadhee fi iddoolee injifannoo itti argate akkasumas haala qabatamaa tarkaanfiilee argaman irratti wanna tokkollee ibsuu hin dandeenye. Gama biraatiin ammoo ministeerri dhimma alaa USA Antooniyoo Blinken kan daawwannaa hojiitiif Keeniyaa jiran waraanni bilisummaa Oromootii fi TPLF
imala gara Finfinneetti godhan dhaabuudhaan marii dhukaasa dhaabuu akka eegalu gaafachuun dhagahame. Keeniyaa daawwachaa kan jiran ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan marii pirezidaantii Uhuruu Keenyaataa waliin taasisaniin booda Naayiroobiitti miidiyaaleef ibsa kennaniin waraanni Itoophiyaatti babal'achaa jiraachuu isaatiin daran yaadda'uu kan himan hoggaatoo humnoonni waraana bilisummaa Oromoof TPLF imala gara Finfinnee godhan akka dhaaban gaafatanii jirani. Ameerikaan lammiilee ishee hatattamaan Itoophiyaa keessaa akka ba'an irra deebiin waamicha kan dhiyeessite hoggaatoo kunis sababa waraanni hammaachaa jiruuf jechuudhaan Antooniyoo Bilinkan kan dubbatanii. Akkuma torbaaniif gochaa turrem lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiran hundi carraa jirutti maratti fayyadamuudhaan biyyattii gadhiisanii akka ba'an hubachiifna kan jaanii fi waraanni hammaachaa fi kutaalee biyyattii hedduutti babal'achaa jiraachuu isaatiin daran yaaddoo guddaa keessa akka jiran dubbatam. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaadhaa kan dhimma kanaaf yeroo jalqabaatiif gara Afrikaatti bararee fi balallisa jalqabaatiin ammoo biyya Keeniyaadhaa magaalaa Naayiroobiitti argamu kana yeroo dubbatutti ministeerri muummee Itoophiyaa kan ta'e ammoo Koloneel Abiyyi Ahmad torba darbe keessa sagantaa Addis Waagirratti yeroo dubbatan duulli magaalaa Finfinnee akka weeraramte fakkeessu burjaajii uumuudhaa fi mootummaa rifachiisuudhaaf jechuudhaan kan balaaleffatan ta'uun mul'achaa ture. Bara dargiin kufuus tarsiimoon akkasii waraanichi Finfinneerraa kiiloomeetira 300 fagaatee osoo jiruu gaggeeffamee jaanii biyya gadhiisanii akka ba'an dhiibbaan godhamuu fi akka dhiibbaa akkasiitiif hin jilbiiffanne kan himu Abiyyi Ahmad Keeniyaan gama isiitiin ammoo pirezidaantii Keenyaatti dabalatee yaalii aangoonni biyyoota alaa waraana kanaaf furmaanni mariidhaan akka argamu godhamaa jiruun mootummaa fi hidhattoota Tigraay gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni raawwata abdii jiru qabaachuu ministeerri haajaa alaa biyyattiidhaa Raasheel Omomoon miidiyaatti dubbatanii turani. Dandeettii Itoophiyaan rakkoo kanaaf fala karaa nagaa soquudhaaf qabdutti ni amanna kan jedhan hoggaatoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu gochuudhaan waan danda'amu hundatti akka dhimma ba'an kan gaafatan ta'u Raasheel namni jaamuu Associated Press'tti himanii jirani. Antooniyoo Bilinkan ibsa isaanii kanaan wanti argaa jirru balaa tokkummaa fi akka biyyaatti turuu Itoophiyaa danquu guddachaa jiraachuu isaati kan jedhanii kanaa fi hunda dura nageenya lammiilee Ameerikaa fi hojjettoota embaasii keenya eeguun dirqama kooti dirqama keenya kan jedhu hoggaatoo daawwannaa hojiitiif yeroo duraatiif gara Afrikaa kan dhufan hoggaatoo ministeerri dhimma alaa US Antooniyoo Bilinkan Keeniyaatti pirezidaantii Uhuruu Keenyaataa waliin waa'ee nagaaf tasgabbii naannoo fi kaan irratti mari'atanii jirani. Dubbiimaan waajjira pirezidaantii Keeniyaa ibsa baaseen pirezidaantii Keenyaataa fi Antooniyoo Bilinkan dhimmoota akka weerara kooronaavaayirasii dhimma jijjiirama qilleensaa fi nagaaf tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaatti mari'atanii jiran jechuudhaan ibse. Bilinkan marii kana booda ibsa kanneen ammoo abdii fi amantaa jabaa ani qabu haalli biyyattii gara duraan turetti deebi'eem akka isaan nagaa deebi'uu danda'an akkasumas Itoophiyaan gara fuulduraa imaluu akka dandeessu ni tumsine jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Yaalii gamtaan Afrikaa waraanichi karaa nagayaatiin akka xumuramuuf gochaa jiruun deeggarra kan jiran Antooniyoo Bilinkan qaamoleen hundi garaagarummaa jiru mariidhaan furuu akka qaban akka hubachiisuu barbaadan himanii. Waraanni jalqaba naannoo Tigraay keessatti rakkoo namoomaa guddaa uume amma naannolee Affaarii fi Amaaraattis ce'uun inumaa gara giddugala biyyattiitti dhiyaachaa akka jiru kan kaasan Bilinkan waraanichi naannoo gaanfa Afrikaatiifis balaa guddaadha jedhanii jiranii. Lammiileen kunniin deeggarsa barbaadan akka argatan mirkaneessuu akkasumas waraanni dhaabbateem mariin akka eegalu gochuu qabnam kanatti dabalataan waraanni Itoophiyaa nagaaf tasgabbii gaanfa Afrikaaf balaadhaan kunnuuf yaaddoo guddaadhaan akkasumas michoota keenya akka Keeniyaatiifis yaaddoodha jedhanii. Kanaaf qaamoleen hundi of duuba akka deebi'an WBOdhaa fi TPLF imala gara Finfinnee godhan akka dhaaban barbaanna kan jedhan hoggaatoo qaamoleen hundi walitti dhufanii waraana dhaabuudhaa fi mariin eegalamuu arguu feene jechuun dubbatanii. Gargaarsi namoomaa danqaa malee dhaqqabuu akka qabu namoonni hidhaman akka gadhiifamanii fi qaamni hunduu walitti dhufanii garaagarummaa jiru karaa nagaa fi bu'uura heeraatiin akka hiikan barbaannaa kan jedhan hoggaatoo bakka bu'aan gamtaa Afrikaa pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoon rakkoo kana mariin furuudhaaf yaalii godhan akka deeggaranii himanii. Wanti baramuu qabu waldhabdee kanaaf furmaanni karaa waraanaan argamu tokkolleen hin jiru qaamoleen hundinuu kana hubatanii akkaatuma kanaan socho'uu akka qaban dhaammanna jedhanii. Antooniyoo Bilinkan ministeera haajaa alaa US erga ta'anii yeroo jalqabaatiif gara Afrikaa kan imalan hoggaatoo Keeniyaa dabalatee Seenegaalii fi Naayijeeriyaa daawwachuudhaaf akka jiran himanii. Marii aangoota lamaanii har'a itti fufinsaan marii Keeniyaataa fi Baayiden ji'a darbee Waashingtan DC'tti godhanii ture akka ta'e dubbiimaan waajjira pirezidaantii State House Keeniyaadhaa kan ta'e
kan Ferdinand Maraaroon ibsanii jirani. Pirezidaantii Keenyaataan deeggarsa misooma Yuunaayitid Isteet keessumaa gama seektara fayyaa Keeniyaadhaaf gochaa jirtuu fi galata kan dhiyeessan hoggaatoo Keeniyaan fedhii guddaa naannoo kanatti giddugala oomishaa fi kutaa talaallii ta'uudhaaf qabdus hubachiisanii jirani. Bilinkan gama isaaniitiin Keeniyaan gama faalama qilleensaa xiqqeessuudhaa fi madda anniisaa magariisaa jajjabeessuuf gootuu dinqisiifachuudhaan gama kanaan carraa hariiroo jabaa uumuun akka jiru akeekaniim. Bilinkan ergaa Tiwiitara isaanii gubbaatti maxxansaniin COVID-19 hanga jijjiirama qilleensaatti guddina dinagdee hunda galeessa saffisiisuu fi qaamota idil addunyaa mirkaneessuuf michummaa akka Keeniyaa yoo qabaatan malee hin danda'amu jechuudhaan Keeniyaa akka malee kan dhaadheessan hoggaatoo mootummaan Ameerikaa waraana Itoophiyaa keessa deemaa jiruuf xiyyeeffannoo addaatiin akka hordofaa jiru simee. Waraana kanaaf falli siyaasaa akka argamu dabalatee kanneen waraana kana keessatti sarbama mirga namoomaa raawwatan jaaman kanneen akka humnoota Eertiraa irratti qoqqobbii kaa'uudhaaf Itoophiyaan carraa daldalaa qaraxa bilisaadhaa AGOA keessaa baasuufaan tarkaanfiilee Ameerikaan dhimma kanaa wajjin walqabsoon fudhatan akka ta'es eeramee jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen bilisiginnaa immoo gama isaaniitiin Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixam dhimma keessoo Itoophiyaa keessa galanii birmadummaa keenya sarban jechuudhaan ganamaa fi galgalam olola akkasumas ejjennoolee adda addaa kanneen Ameerikaa ittiin balaaleffatan miidiyaa isaaniif kallattii hundaan kan dhawwaaqan ta'us garuu Ameerikaan ejjennoo cimaa qabdu akkuma itti jirti. Ameerikaan naannicha keessatti nageenya akka bu'u akkasumas yakkoota biyyattii keessatti dalagamaa jiru gareen bilisiginnaa raawwachaa jiraachuu kan mirkaneessite hoggaatoo kun ammoo mata dhukkubbii guddaa bilisiginnatti ta'uudhaa fi dantaa fi haala waliigalaa impaayericha keessatti uummata biyyattii irratti fi'uu diddee kan qaamni qabsoo gaggeessu dura bee qabsoo irra godhaa jiru irratti addunyaan agartee isaan irratti mormuun mata dhukkubbii biraan hedduu itti buusee jira. Oduu biraatiin immoo waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee namni hin qabne Finfinnee keessatti argamee hidhaa cimaa akka adabamu bulchiinsi magaalattii beeksisuun dhagahame. Magaalaa Finfinneetti waraqaa eenyummaa namni hin qabne yoo argame hidhaa waggaa 3 hanga 10 akka adabamu bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa muddama hamaa keesseenirraa beeksisuunsaa kan dhagahame hoggaatoo magaalaa Finfinneetti bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinneedhaa namni waraqaa eenyummaa malee deemee argame hidhaa waggaa 3 fi hanga 10 akka isa adabsiisuu danda'u hubachiisna jechuudhaan himuun isaanii mul'ate. Labsi yeroo muddamaa bilisiginnaan ijibbaata dhumaatiif labsiteen walqabatee magaalaa Finfinneetti waraqaa eenyummaa haaraan akka hin kennamne ammaan dura himamee kan ture ta'ullee ibsi bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinnee 3/17/2020 akka baase akkaataa kenniinsa waraqaa eenyummaa haaraa qopheessu beeksisuudhaan amma booda namni waraqaa eenyummaa malee magaalaa Finfinnee keessatti argame seeraan gaafatame hidhaan hanga waggaa 10 itti muramu akka danda'u beeksisuudhaan uummata kan doorsan hoggaatoo itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinneedhaa namni ta'an Dr. Qanaayaa Taammoo akka jaanichi 3/15/2020 akka irraa qabee hanga 3/24/2020 akkatti namni jiraata magaalaa Finfinnee teekamu waraqaa eenyummaa yeroo fudhachuu akka danda'u haalli aanjaan jiraachuu dubbachuu fi namni waraqaa eenyummaa osoo hin qabatin magaalaa Finfinnee keessatti argame hidhaa cimaa waggaa 3 hanga 10 adabamuu akka danda'u ibsa miidiyaaleedhaaf biyyattii keessatti kennaa irratti dubbachuu isaa fi gabaasota miidiyaaleen biyyattii keessaa baasu irraa arguun danda'amee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun saatanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomachaa oduu fi sagantaa itti aanuun hanga deebinee walitti deemnutti yeroo gaarii qabaadhaa.